Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Amiin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, miseensi hordoftoota wangeeltuu hundumti keessan biyya keessaas biyya alaas kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha baga ayyaana abbaa keenyaa Abbaa Gabra Manfas Qidduus ayyaana kabajaa waggaa isaa eebila guyyaa 5 waggaa waggaatiin kabajnuun geessan baga wajjumaan geenye. Eebbi jaalalli abbaa keenyaa hunduma keenya duukaa haa ta'u. Duuni qulqullootaa Waaqayyo biratti kabajamaadha. Fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee guyyaa har'aa kana kan walitiin barannu mata dureen barnoota keenyaa Faaruu Qulqullicha Daawit boqonnaa 116 lakkoofsa 15 gubbaa irratti duuni qulqullootaa Waaqayyo biratti kabajamaadha jedha. Duuni qulqullootaa Waaqayyo biratti kabajamaadha. Kaayyoon barnoota kanaa warri Waaqayyoon amananii boqotan, warri Waaqayyoon amananii wareegaman, warri Waaqayyoof lubbuu isaanii laatan yoo du'an illee jiraata ta'uu isaanii bara baraatiin kan jiraatan ta'uu isaanii kan nu hubachiisudha. Qulqulloonni fooniinis yoo du'an, lubbuudhaanis yoo du'an boqonnaa bara baraa kan argatan ta'uu isaanii nu hubachiisa. Qulqullichi Daawit faaruu isaa irratti duuni qulqulloota Waaqayyo biratti kabajaa jedha. Ulfinaa jedhe, salphina otoo hin ta'in, gadda otoo hin ta'in, gammachuudha jechuudhaan abbaan keenya qulqullichi Daawit nu barsiisa. Yaada kana maaliif abbaan keenya qulqullichi Daawit kaase? Eebila guyyaa 5 waggaa waggaatiin kan kabajamu ayyaanni abbaa keenya Awwee yookiin immoo Abbaa Gabra Manfas Qidduus seenaa isaanii irraa barnoota barannu bal'aatu jira. Isa kanaaf ka'umsa keenya duuni qulqulloota Waaqayyo biratti kabajamaadha, eebbifamaadha jedhe. Hunda dursaa du'a bakka lamatti qooddee manni amantaa keenya barsiisti. Fooniin hundumtuu ni boqota. Addaam irraa kan dhalate hundumtuu qulqulluunis cubbamaanis hundumtiyyuu ni du'a. Du'a kan jedhame inni lammataa garuu du'a foonii, du'a lubbuu jedhamuudhaan bakka lamatti qoodama. Namoonni baay'een isaanii kan isaan sodaachaa jiran du'a isa fooniiti. Hundumti keenya sodaachaa kan jirru, balaaleffachaa kan jirru, yaadda'aa kan jirru du'a lubbuu otoo hin ta'in, du'a foonii otoo hin ta'in du'a lubbuuti, du'a fooniiti. Inni guddaan garuu du'a lubbuu akka hin duune du'a foonii eenyumtuu ni du'a. Inni gaarii hojjetes, inni cubbuu hojjetes, inni yakka hojjetes, inni gaarummaa qabus, inni gaarummaa hin qabnes du'a foonii ni boqota. Kanaafidha qulqullichi Ermiyaas raajii Ermiyaas boqonnaa 16 irratti warri gurguddoonis xixiqqoonis hundi isaanii ni boqotu. Nam tokkollee biyya lafaa irratti nafuu jedhe. Abbootiin keenya baay'een du'aniiru, boqotaniiru, fooniin godaananiiru addunyaa kanarraa. Addunyaa tasgabbii hin qabne kana, addunyaa qormaan itti baay'atu kanarraati. Dhibeen itti baay'atu kanarraa, rakkoon itti baay'atu kanarraati. Dhamaatiin itti baay'atu kanarraati. Bakka dhamaatii hin qabnetti, bakka tasgabbiin argamutti, bakka jireenyi bara baraa itti argamutti, bakka itti dhamaatiin hin jirretti ol deemuudha. Du'a jechuun fooniin boqochuudha. Du'a jechuun inni biraan foon lubbuu irraa gargar ba'uun namni tokko du'e gaafa jedhamu foon lubbuu irraa gaafa gargar ba'e onneen isaa sochii qaama keessatti raawwattu gaafa isheen dhaabde, hafuur foon irraa gargar gaafa ba'e lachan isaaniiyyuu walirraa gaafa ba'an nam tokko fooniin du'ee jedhama.
Addaamiin kan jedhame jira. Addaamati biyyoodha gara biyyootti deebitaa jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Addaamitti dubbatee jira. Egaa akkuma beekamu eebila guyyaa 5 Maggaabitii guyyaa 5 kan jennu abbaan keenya Awween ayyaanni isaanii kabajamu maalidha kan jedhu seenaa gabaabaa kana ilaaluun barbaachisaadha hunduma keenyaaf barnoota akka ta'uudhaaf. Abbaan keenya boqonnaan isaanii guyyaa kana eebila guyyaa 5dha. Baay'ooliin keenya akkuma beeknu akkamitti boqotanii gaafa jedhu hojiin isaanii hojjetan. Nam tokko seenaa isaa himuudhaan dura dhalachuusaa seenaa dhalachuusaa himuun dirqama ta'a. Maalirraa ka'a seenaan namaa dhalootarraa eegala. Itti aanee suuta guddina isaarraati, sadarkaa barnoota isaarraati, maatii isaarraati, hojii isaarraati tartiibaan himamee waggaa amma kana bara mana abbaa baluurraa addee baluurraa iddoo akkasitti kan dhalate suuta guddatee warraa ergama barumsa isaa barate sanaan booda hojii itti ba'uudhaan hojii garaagaraatti qacaramee kana hojjechaa ture. Namni kun nama akkasii ture gaafa jedhu seenaan darbee isaa isa hima. Abbaan keenyas seenaan isaanii maalidha kan jedhu manni kiristaanaa qulqulloota maaliif kabajji? Qulqulloota irraas wanti isheen argattu bu'aa isheen argattu maalidha kan jedhudha. Barra kana baay'een isaaniitu qulqulloonni hin barbaachisanii. Humaa ergamoonni nuuf hin barbaachisanii kan jedhan warri maqaan qofa warri afaaniin qofa qulqullaa'an keessi isaanii garuu duwwaa ta'e baay'een isaanii jiru. Keessi isaanii garuu duwwaa amantaa qabna jedhanii warri haasa'an warri amantaa hin qabne warri kabaja hin qabne warri ulfina hin qabne baay'een isaanii jiru. Egaa guyyatti kana abbaan keenya abbaa Gabra Manfas Qidduus guyyaa boqonnaa isaaniiti. Guyyaa boqonnaa isaaniitidha. Manni kiristaanaa keenya ayyaana boqochuu isaanii ni kabajji. Guyyaa boqonnaa qulqulloota, guyyaa dhaloota qulqulloota, guyyaa wareegamuu qulqulloota, wareegamtoota, ergamoota, haadha keenya, gooftaa keenya hunduma manni amantaa ni kabajji. Maaliif kabajni isaanii Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Qulqulloota kan kabaje Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Ulfina kan kenneef Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Kan isaaniin kabaje Waaqayyo waan ta'eedhaaf nama miti. Waaqa isaaniin kabajeef galanni ulfinni ni ta'a. Kanaaf manni kiristaanaa isaaniitiin ni kabajji. Abbaan keenya abbaa Gabra Manfas Qidduus yookiin immoo abboo gaafa ilaallu nama daa'ima hin qabne turanii jedha. Garuu warra Waaqayyoon sodaatan baay'een isaa ilaaluu dandeenya. Abrahaam ilaaluu dandeenya. Saaraaf ilaaluu dandeenya. Haannaa ilaaluu dandeenya. Zakkaariyaas Elsaabeet ilaaluu dandeenya. Warri Waaqayyoon sodaatan, warri Waaqayyoon kabajan, kabaja Waaqayyo warri qaban, qabeenyas qabu, amantaas qabu, eebbas qabu. Waan isaan hir'ates immoo Waaqayyoon naaf guutaan deddeebi'u. Yoomillee gaddanii hin beekan. Yeroo kana abbaan keenya abbaa Gabra Manfas Qidduus yookiin Awween biyyi isaanii Niisaa ishee har'aa Gibxi kan jennudha. Niisaa yookiin immoo Gibxi jedhamti. Abbaan isaanii Simi'oon, haati isaanii immoo Aqleesiyaa jedhamu. Daa'ima dhabuudhaan waggaa 30 gaddaa jiraatanii gaddi isaanii kunis kadhannaa isaanii Waaqayyootti dhiyeessuudhaan kadhannaa isaanii Waaqayyoo dhaga'uudhaan eebila guyyaa 5 bitootessa guyyaa 29 Maggaabitii kan jennu garaatti hafanii sadaasa guyyaa 29 Maggaabitii 29 garaatti hafanii taasaasii gaafa 29 dhalatanii jedha. Seenaan isaanii gaafa laallu garlii isaanii irrattis seenaan isaanii bal'aa waan ta'eedhaaf guyyaa dhalatanii irraa kaasanii raajii hojjechuu eegalanii jedha. Kun hojii Waaqayyooti. Kana kan taasise Waaqayyoodha. Isaaniin kan eebbise Waaqayyoodha. Namni guyyaa dhalatee ka'ee raajii hojjechuu danda'u hin jiru. Nuti guyyaa dhalannee kaanii raajii hojjenne. Namoonni raajii hojjechuu danda'an, raajiin sobdoonni raajii hojjenna jedhan
callisanii namoota burjaajessuuf namoota raatessuu qofa. Abbaan keenya garuu guyyaa dhalatanirraatii ka'anii raajii gochuu danda'anii jedha. Eenyu isaan faana jira? Gargaarsa Waaqayyo. Eenyu isaan faana jira? Humna Waaqayyo. Eenyu isaan faana jira? Waaqayyoon isaan gargaaruu isaanii agarsiisa. Raajii agarsiisaniiru jedha. Biyya isaanii waggaa 300 erga jiraataniin booda Niisaa yookiin Gibxi waggaa 300 erga jiraataniitiin booda gara biyya keenya qulqulleettii Itoophiyaatti deemaa jechuudhaan hafuurri qulqulluu karaa ergamaa qulqulluu Gabreelii saragillaa yookiin immoo gaariidhaan fe'amuudhaan gara biyya keenya Itoophiyaa isaaniin fideeraa jedha seenaan isaanii. Hafuura qulqulluun gaggeeffamanii karaa ergamaa qulqulluu Gabreelii gargaarsa isaatiin ergamaa qulqulluu fuulaaf fuunduraan isaaniin eeguudhaan kabajeenii gara biyya keenya Itoophiyaatti isaan fideera. Gaafa akkana jennu baay'ina keenyatti heempoo yookiin immoo sheekoo yookiin immoo oduu durii fakkaachuu danda'a. Kan amantaadhaan shakkuun hin barbaachisu. Shakkiin qabna amantaa keenya keessatti. Biyya keenya erga dhufanii gara biyya Zuqaalaa Aabboo dhufuudhaan yookiin immoo midira kabdi yookiin immoo Zuqaalaa Aabboo dhufanii qulqullummaadhaan soomaatiin sagadaatiin abbooliin keenya bari hin soomu hin sagadu. Kanaafidha humna daabiloosiin kan isaan injifatan. Baay'ooliin keenya fayyuu kan dadhabne waan hin soomne waan hin saganne waan kabaja hin qabne sodaa Waaqayyoo waan hin qabne baay'ooliin keenya fayyuu kan hin dandeenye soomaan sagadaatiin of murteessanii tawassinoo kan jedhamu sana waggaa 262 biyya keenya Itoophiyaa jiraatan. Biyya Gibxi Niisaa waggaa 300 walii galasaa kan jiraatan waggaa 562. Saba Waaqayyo umuriin keenya waggaa 30-40 taateetti. Bararra kichuutti baay'ooliin isaanii citaa jiru. Baay'ooliin isaanii kichuutti citaa jiru. Ijoollummaatti du'aa jiru. Addunyaan kana gochaa jirti. Garuu waggaa 560 waggaa baay'ee guddaadha. Waggaa baay'ee guddaadha saba Waaqayyo. Yoo Waaqayyo nama jiraachise namni jiraachuu hin danda'u. Umurii namaa kan namaa dheeressu Waaqayyoodha. Umurii foonii kan namaa dheeressu Waaqayyoodha. Kan nama eebbisu Waaqayyoodha. Kennaa isaa kan namaa kennu, kan nama gargaaru Waaqayyoodha. Waa biraa miti. Isa abdachuudha waan hundumaaf iyyuu waggaa 560 jiraatanii Guraandhala Bitootessa guyyaa 5 yookiin immoo Maggaabiitii guyyaa 5 addunyaa dadhabbinaarraati. Addunyaa gidiraarraati. Addunyaa rakkoo kanarraati. Addunyaa rakkoon dhiphinni qormaan itti baay'ateerraati. Waadaa hedduu fudhatanii guyyaa dilbataa boqotanii jedha. Waaqayyoon guyyaa boqonnaa keenyaa nuuf haa bareechu. Dhuguma du'a badaa jira. Namoonni baay'een du'a badaa jiru. Amantii ofii ganuun du'a baduudha. Amantii ofii jijjiiruun du'a baduudha. Amantaa malee jiraachuun du'a baduudha. Warri amantaa hin qabne isaan fooninis du'ootadha. Lubbuudhaanis du'ootadha. Kanaaf amantaan kan nu barbaachisa akka hin duune akka jiraannuudhaaf du'a jala akka baanuuf Waaqayyoon amannee jiraachuun deddeebi'uun nu barbaachisa. Kanan ta'u taanaan homaa faayidaa hin qabu. Kanaaf barumsa kanarraa maal baranna? Waaqayyoodhaaf of kennuu baranna. Inni itti aanu waamicha Waaqayyoo dhaga'uudha. Waaqayyoo kallattii garaagaraatiin nama waama. Wangeelaaf, karaa dhugaaf, karaa jireenya, soomaaf, sagadaaf, fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaaf Waaqayyoo yeroo hundumaa maal lama taasisaa nama waama. Inni biraan tole jechuudhaan fudhachuudha. Eebba Waaqayyoo itti argachuudha. Waaqayyoof gargar ba'anii ba'uudha. Qulqulloonni boqonnaan isaanii, ayyaanni isaanii Waaqayyoo fuulduratti boqonnaan isaanis kabajamaadha, eebbifamaadha. Ergaan asitti darbuu qabu maalidha? Qulqulluu abbaa keenya waamicha Waaqayyoo dhaga'uudhaan biyya dhatanirraatii gara biyya keenya Itoophiyaa jaarraa 11ffaa keessa dhufuudhaan barsiisuudhaan soomii sagadaatiin cimuudhaan jiraatanii guyyattii kanaa boqotaniiru jedha. Boqonnaan isaanis kabaja. Lubbuun jiraachuun isaanis kabaja. Isaaniin kan kabaje Waaqayyoodha. Isaaniin kan ulfeesse Waaqayyoodha. Waaqa isaaniin ulfeesse immoo mormuu hin dandeenyu.
dursee murteessee warra murteesse waameen warra waame ni kabaje warra kabaje ni ulfeesse ni cimse ni jajjabeesse jedha sagaleensaa. Kana kan taa'ise Waaqayyo nama miti. Ana miti yookiin qaama biraa miti. Waaqayyotu isaaniin kabaje. Waaqayyo isaaniitiin file. Fedhi kun fedha Waaqayyo jaalala Waaqayyo ta'uu isaa beekuun hunduma keenyaatiif nu barbaachisa. Itti aanuudhaan qulqullichi Daawit qulqullichi Salamoon fakkeenya boqonnaa 17 irratti yaadannoo qulqulloota eebbaafi jedha. Isin warri qulqulloota kabajjan yaadannoo isaanii ibsuudhaan bishaan qopheessuudhaan sabala yookiin tsaadiqii qopheessuudhaan warri kabajjan barakata argattu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri hin kabajne immoo eebba dhabu. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Warra isaaniin jibbus ni eebbisna, hin abaarru. Warra nu abaarus ni eebbisna. Warra nu jibbus ni jaalanna. Warra nu ari'atuuf immoo ni kadhanna. Kun immoo hojii wangeela keenyaati. Warra karaa bitaasidhaan karaa mirga kee kenniifi jedha. Warra kan kee sirkaa fudhataniif dabalee laadhuufi jedha. Kana jechuun maa jechuudha? Qajeelummaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti hamaa hamaatiin hin deebisinaa. Kifuun bakkifu atti mallisu. Hamaa hamaatiin hin deebisinaa. Hamaa maaliitiin gaariin malee. Jibbiinsa jaalalaan malee. Jal'inaan otoo hin ta'in kan nu fayyadu hamaa hamaatiin otoo hin ta'in gaarii gaariitiin. Qulqullichi Isxifaanos hojii duukaa bu'oota boqonnaa 8 kaasnee gaafa ilaallu yaa gooftaa waan godhan hin beekaniiti dhiifama godhiifi. Isxifaanosiin bar dhagaadhaan dhaanii gaafa isaan akkuma bofaatti qaxaqqaxanii caccabsanii ajjeesan dhiifama godhiifi jedhe. Gooftaan keenya fannoo irra bulee jaalala nu barsiise. Yaa abbaa koo dhiifama godhiif waan raawwatan hin beekaniitti jedheetu ilmi abbaa kadhateef. Saba Waaqayyo warri nu ari'atan, warri nu jibban, warri nu badhaadheffatan, warri nu irratti kaka'an, jiraachuu keenya warri jibban, warri of tuulan hin beekanii Waaqayyo dhiifama isaaniif haa godhu. Qulqulloonni maalidha? Maadamiin maalidha? Ergamoonni maali? Qulqulloonni raajonni maalidha? Warri jedhan isaan Waaqayyo dhiifama haa godhuufi hin beekanii waan ta'eedhaaf. Jaalatanii miti namoonni namaaf diina kan ta'an. Namoonni baay'een jaalatanii miti lubbuu namaa kan baasan. Namoonni baay'een jaalatanii miti dhiiga namaa kan lolaasan. Namoonni baay'een jaalatanii miti addunyaa kana keessatti addunyaan bitamanii aangoodhaan machaanii qabeenyaan of wallaalanii sanyummaadhaan boonanii eenyummaa isaanii dhabaa kan jiran baay'een isaanii jiru. Waaqayyo nu haa yaadatu biyya keenya Itoophiyaa. Warri of tuulonni gadi bu'u, warri mataa isaanii gadi qaqqabatan. Tokkoffaa Qorontos laalaa mataan isaanii ol jedha. Warri gadi of qaban immoo isaan ol jedhu. Warri of tuulan immoo ni salphatu jedha. Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru. Kisoominaan, titinnaadhaan, amantaadhaan, soomiidhaan, sagadaan, eebba qulqullootaarraa, waadaa isaaniirraa eegumsa akka argannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Faaruu 88 lakkoofsa 3 irratti warra filame waliin waadaa koo taasisee jedha. Warra waaltee waliin warra filame. Hundi filamne bar. Hundi qulqulluu miti bar. Hunduu xuraa'anii tokkummaadhaan harfa'aniiru jedha. Qulqulloonni isaan kun garuu addunyaa tuffatanii, addunyaa keessaa ba'anii, kabaja isaanii gatanii, eenyummaa isaanii wallaalanii eenyummaaf Waaqayyoof namni baay'een eenyummaa isaaf dhiphata. Kabaja isaatiif, aangoo isaatiif, maqaa isaatiif namni baay'een dhiphata. Argaa jira. Dhiphachuun nurra hin jiru. Kirrii keenyaaf, maqaa keenyaaf, eenyummaa keenyaaf haa dhiphannu. Foon keenyaaf miti lubbuu keenyaaf haa dhiphannu. Jireenyaaf haa dhiphannu. Jireenya bara baraa foon dhiiga gooftaa fudhachuuf haa dhiphannu. Wanti kaan hunduu hin barbaachisu saba Waaqayyo. Duuni qulqullootaa, boqonnaan qulqullootaa fooniin warri boqotan qulqulloon Waaqayyo biratti kabaja argatu. Kan kabajame waan ta'eedha. Isaaniif aaboo aangoo kan kennu Waaqayyoodha waan ta'eedha. Abbaan keenya biyya Itoophiyaa Zuqaalaa irratti raajii guddaa hojjetanii kiristaana hedduu barsiisanii cuuphanii jireenya bara baraa namoonni akka argatan barumsi isaanii har'as nuu fakkeenya guddaadha. Narraa baladhaa, abbooliirraa baladhaa akkuma jedhu manni kiristaanaa bara baraatiin yaadannoon qulqullootaa bara baraan ni jiraata, kan cubbamootaa garuu ni badaa jedha. Kanaafidha hawwiin har'a fuudhin jiraachuu baatan waadaan isaanii, kakuun isaanii biyya keenya Itoophiyaa nu fayyisaas jira. Shakkii hin qabnu.
amani malee hin sodaatinii jedha. Amani malee hin sodaatin, sodaa hin qabnu, saalfii hin qabnu. Waan raawwannu keessatti Waaqayyo fayyisaadha. Maariyaam araarsituudha. Ergamoonni ni eegu. Waadaan qulqulloota eebbisaanii nu fayyisa. Shakkii hin qabnu, sodaa hin qabnu. Nuuf galee malee otoo nu hin galle raawwachaa hin jiru. Waaqeffannoo keenya keessatti wanti nuuf hin galle hin jiru. Hundinuu galeera. Hunda kan dursu Waaqayyoodha. Hunda kan uume Waaqayyoodha. Hunda kan kabaje Waaqayyoodha. Aangoos aaboos kan namaa kennu Waaqayyoodha. Itti aane hundummoo akkuma sadarkaa isaatti kabaja, ulfina ni laannaaf. Qubnuu quba caalti. Ergamoonni akka ergamootaatti, qulqulloonni akka qulqullootaatti, wareegamtoonni akka wareegamtootaatti, haati keenya qulqullittiin akka deessu haadha isaatti kabajaan ulfinaan isheedhaaf ta'u ni laannaa fi kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dheekkame Waaqa abboolii keenyaaf waggaa kanaan kan nu qaqqabsiise, waggaa har'aa, waggaa baay'eetiin, bara baay'eetiin nu qaqqabsiisu eebba abbaa keenya nurra haa bulchu. Galanni Waaqa abbaa ilmaa afur qulqulluutiif haa ta'u. Galatoomaa ulfina argadhaa. Horaa bulaa. Subscribe, share.